Google afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 13 itti fayyadama dandeettiiwwan nam-tolchee yookaan AI hojiirra oolche. Dhaabbanni teekinooloojii addunyaa Google akkaataa itti fayyadama dandeettiiwwan nam-tolchee yookaan Artificial Intelligence afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Sumaalee dabalatee gara afaanota Afrikaa 13tti babal'isuun faayidaarra oolchuusaa beeksise. Dhaabbanni Google akka ibsetti fooyya'insi kun dandeettiiwwan nam-tolchee yookaan AI irratti fayyadamtoonni wantoota barbaadan gaafachuun akka itti fayyadaman kan taasisu yoo ta'u, fayyadamtoonni barreeffama, sagalee yookaan fakkii fayyadamuun afaanota filataniin tajaajila barbaacha kana waliin akka wal quunnaman kan taasisu ta'uu ibseera. Akkasumas akka ibsa dhaabbatichaatti babal'inni kun meeshaalee dandeettiiwwan nam-tolchee yookaan AI fayyadamtoota Afrikaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen quunnamtii guyyaa guyyaa isaanii keessatti afaanota biyya keessatti hirkatan biratti akka salphaatti qaqqabamuun gochuuf kan karoorfame ta'uu ibseera. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Sumaalee malees afaanota haaraa deeggaraman keessaa Afrikaansi, Akaan, Hawaasaa, Kiwaandaa, Kiswaayilii, Seeseetoo, Sootiswaanaa, Woloof, Yoorubaa fi afaan Suuzuluun akka jiran ibsameera. Filannoon kun fedhiin tajaajila diijitaalaa afaanota Afrikaa bal'inaan dubbataman keessatti dabalaa dhufuu isaa kan agarsiisu ta'uun taasifameera. Dhaabbatichi dandeettii hubannoo nam-tolchee yookaan AI gara afaanota Afrikaatti babal'isuun qaama tattaaffii bal'aa hunda galeessa taasisuuf taasifamu keessaa tokko ta'uu fi teekinooloojiiwwan haaraa uumamaan waltajjiiwwan afaan Ingiliffaan olaantummaa qabaniin alatti fayyadamtoota bal'aaf akka dhaqqabummaan gochuu kan kaayyeffate ta'uu ibseera. Kun gidduu baay'oogiraafiidha.